Guyyaana raafuni guyyaa gammachuuti eebba emmi'eef waggaa tokkoffaati kabajuufan dhuftan ilmaan Oromooti baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti. emmi'eef yamiti hojin khankee hundi nurraa baasa kuuka addaan nuuf baaftee kuno callaaf baaka dagaagii guddadhu yamidiyaa haka dagaagii guddadhu yamidiyaa haka. خيوفا كيكني خير هدونا ما بنسى ملة بريدة كبدا برد كيسا نوف كونون سالميتو ام افتبسا نوف كونون سالميتو ام افتبسا Augustii 13 bara 2019 turin kan miidiyaa mooraa fuugaa karoorfatee karoora keessa galcheen hawaasa isaatiif biraan ga'uudhaaf guyyaa keessaa fi guyyaa seena qabeessaa hundeeffamaa miidiyaan kun qilleensa irratti yeroo jalqabaatiif dura itti ba'ee guyyaa dhalootaa san kabajachuudhaaf haaldureelee barbaachisu hundaa xumuree kan inni karoora keessa galchee Augustii 13 ture. Garuu akka tasaa wanni rabbiin jee malee tan nuti karoorfanne inuma hin taatu. Yeroonis haalinis waan hin mijjitaniif miidiyaa mooraa fuugaa garuu karoora isaa kan hawaasaaf waadaa galesan galmaan gahuudhaaf jecha kunoo eebba isaa Augustii 27 bara 2019 asuma biyya Masrii magaalaa Kaayiroo keessatti iddoo bakka bu'oonni hawaasa Oromoo biyya Masrii akkasuma ulamaa'onni sheekonni hayyoonni irratti hirmaatan irratti bifa ajaa'ibaa bifa nama gammachiisuun kabajamee xumurameetu jira bifa milkiidhaan. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya qophii miidiyaa mooraa fuugaa kan hundeeffamaa waggaa takkaffaasaa kabajata keessatti qophiilee garagaraati ture. Haasawa bareedaa mimmiidhagaa hayyootaa fi akkasuma sheekota keenyaatiin dabalatee akkasuma faaruun addatti miidiyaa kanaaf qophootee baay'ee miira keessa nama galchiti. Baay'ee hedduu akka dhaga'amus gooti. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya faaruun miidiyaa kanaaf qophootee hedduu dhaamsa ajaa'ibaa if keessaa qabdi. Hawaasni achitti argame hayyoonni keenya faaruusa yeroo dhagaan baay'ee miira keessa galan hedduu akka itti dhagaamtu goosite. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya guutumattuu qophiin akkuma aadaa teenyaa quraana rabbii guddaatiin banamee itti aansee eebba maanguddoota keenyaatiin jalqabee achumaan keekni guyyaa hundeeffama waggaa tokkoffaasaa miidiyaa mooraa fuugiif qophaa'es achumaan muramee guutuu qophichaatti kan seename. Akkasumatti itti aansuudhaan faaruun miidiyaatis itti fufteeti jirti. Akkuma walii galattuu kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya mee sujuudumaan qophii achiisin dabarsinaa. Hamma sagantaa teenyaatti nu faana turtii gaarii isiniin jenna. Eebba emmi'eef waggaa tokkoffaati kabajuufan dhuftan ilmaan Oromooti baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti. emmi'eef kan gargaara turtanii yaadaa fi maallaqaa bira dhaabbatanii galatoomaa jennaa Oromoon hundinii galatoomaa isin jennaa Oromoon hundinii guyyaan raafuni guyyaa gammachuuti eebba emmi'eef waggaa tokkoffaati kabajuuf kan dhuftan ilmaan Oromooti baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti. Guyyaana raafuni guyyaa gammachuuti eebba emmi'eef waggaa tokkoffaati kabajuufan dhuftan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم الله بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Arantana Eva Media Murahut Qur'ana Nubal Sati Magara Bishgara Mana Jale Qur'ana Altunjar Tille Iti Hojjati Akhirat Tille Iti Milkao Jannat Sati Sogna Inshallah Ta'ala tolega obboleeyyan keenya akkasuma abbootii teenya sheekanii fi ulamaa'iin guddaa galatoomaa isiniin jechaadha. Obboleessa keenya gaa kan quraanaan nu baneef hedduu rabbiin kana caaltuu bakka haa buusuu fi nama duniyaa akhiraa ittiin milkaa'u isaaf haa godhu. Itti aansuudhaan sagantaan teenya akkuma beekamu inshallah arraan tanaa takka lama janneeti kan eegalle eebba miidiyaa mooraa fuguk baga xiqqaa guddaadhaan afeerraa isaa kabajanii duraan dursanii dhufan isin janna keessummoota keenya warootan asii dhuftan kan fagoo dhuftan hundinuu tolegaa eefa quraanaan bannee akka aadaattis akka gartee amantii keenyaallee sagantaa manguddootiin kan as dhufanii gartee manguddoo kabajaa dhufanii asitti miidiyaa keenya nu eebbisanii sagantaa keenya nu banan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا يا فتاح يا رزاق يا عليم يا كريم جد لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرزق وأبواب البركة وأبواب العافية وأبواب السلام وأغلق عنا أبواب السوء وأبواب الشر وأبواب الفتن وأبواب مكر الماكرين وأبواب حسد الحاسدين آمين. اللهم يا رب كلنا معينا وناصرا في كل الأحوال آمين. اللهم يا رب فرجنا وفرج المسلمين آمين. فرج همنا وغمنا عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين اقضي حوائجنا وهوائج المسلمين آمين. تمم لنا مرادنا ومراد إخواننا وفي الله أخانا بالدعوة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم يا رب اجعل هذا الفتح الخير يا رب العالمين آمين. اللهم يا رب اجعل لنا هذا فوق ميديا مورا فوق يا رب اجعله مفتاح خير يا رب العالمين آمين. يا رب اجعله مفتاح خير يا رب العالمين آمين. افتح لنا يا رب يا فتاح يا رزاق آمين. يا عليم يا كريم جد لنا أبواب رحمتك يا رب العالمين آمين. اللهم يا رب إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزل علينا آمين. وإن كانت أرزاقنا في الأرض فافتح لنا آمين. يا رب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا كريم آمين. جد لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. رب اهدنا سبل السلام واختم لنا على دين الإسلام آمين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله. ميديا خير خنا إن شاء الله تعالى ربي خا قدتنا فاقدو آمين. ربي خبك جيونو فاقدو آمين. وبليان كن خن رتلف عني أسينجانيس ربي خيري في جزاء إساني فاخفلو آمين. ميديان قابو أبو نمني هندينو والمان بينا خيساهو أكا ورموتي namni hundinuu xiqqaa fi guddaadhaan bakka jirtanii cinaa dhaabbatanii gorsaas ka diinagdee danda'us namni hundinuu waan dandeessaniin cinaa dhaabbachuuf xiqqaa fi guddaan keenya dhiiraa fi dhalaan keenya dirqama walirraa qabna jechuudha. Kanaaf akka cinaa dhaabbattan isin gaafanna warri asirratti hirmaattanis warreen asirratti hin hirmaatinis jechuudha. Kanaafuu jazaakumullahu khayran warreen edana asitti waan kana nuuf qopheessanis xiqqaa fi guddaan keessan beekomsaanis ربي سنيس غلطة سني فاجل شو سنين جنة فايدة ميديا داتكو يو خوالف إبسنو تاته إن شاء الله تعالى ربي كأن سبحانه وتعالى أكو مجيتي نبي خجت شو دا زمان الآخر كيستي
ilmi namaa kuni teknolojiidhaan guddatee bakka fagoorra waan ga'uuf jecha nabiyyi tokko qofa ergee jechuudha. Kunuu ragaa tokko jechuudha. Nabiyyi tokko qofa wanni ergeef hanga guyyaa qiyaamaatti nabiyyiin tokkichiin san dhaamsi inni lafa kaa'e san nama hunda mana manatti hula hulatti akka wal ga'u beekumsa isaatiin itti dhaqqabee waan beekuuf jecha nabiyyi tokko qofa erge. Kanaafuu kana wanni ittiin fayyadamuu dandeenyu fi ittiin dalagachuu dandeenyu miidiyaa jechuudha. Miidiyaan waa hedduu nu fayyada. Diin mana manatti nuu fida. Barnoota fayyaa mana manatti nuu fida. Saayinsii mana manatti nuu fida. Teknolojii mana manatti nuu fida. Akkasuma naggadaas yoo kataatu taate waa hedduu beekumsa itti qabaannaan namni hundinuu itti fayyadamee fuulduratti ittiin guddachuu danda'a. Addunyaan miidiyaa kan jedhamu kana beekumsaan itti dhaqqabdee faayidaa isaa beekumsaan itti dhaqqabdee galmeessitee lafa kaayyadde. Garuu uummanni Oromoo hojiidhaan waan kana itti dhaqqabee arge jechuudha. Faayidaa miidiyaan qabu jechuudha. Rakkoo guddaa waggaa meeqa uummata Oromoo irra ture miidiyaan dhiibanii uummanni Oromoo waan san keessa hulluuqe jechuudha. Kanaaf jazaakumullahu khayran xiqqaa fi guddaan keessan bakka jirtanii miidiyaa keenya kanarratti hirmaantanii gargaarsa waan dandeessaniin akka cinaa dhaabbattan isin gaafanna. Hundi keessan galatoomaa isiniin jaa. Yaa jara keenya duratti wanni nuun jaan afaan Oromoodhaa reediyoodha cabsanii nuun jaan arra duuba sanbira rabbi nu dabarseeti xurree obboleeyyan keenya takkaa ilmaan keenyaa fi abbootiin teenya dhiiga isaaniitiin taraaranii asiin nu ga'aniin rabbiin miidiyaadhaan nu ga'e. Miidiyaa kana haa guddatu rabbiin nu haa godhu. Miidiyaa tokkoo miti miidiyaan arraan tan odoo kuma nuu tahee gammachuudha. Rabbi kumaatamaan nu haa guddisu. Rabbi bikkaan nu haa ga'u. Rabbi bikkaan nu haa ga'u. Amma ni dhalatee haa guddatu rabbi nu haa godhu. Miidiyaalee takkallee huu rabbi warra guddisu nu haa godhu. Mee miidiyaa takkallee huu cinuma dhaabbadhaa cinaa dhaabbadhaa hin jibbinaa. Miidiyaan jechuun seenaa Oromootii fi Oromiyaatiif keessaa qabdi. Miidiyaan Oromoo cuftinuu waan biraaf keessaa hin qabdu. Oromtichi eessa dhalatee fi eessa guddatee fi lafa Oromoon amma Oromiyaa jaamtu tana eenyu isa dura qaba takka isumaa qabamoo isa dura namni qaba waan juu miidiyaan tun moggaafti. Mullifti waan dhokate mullifti miidiyaa jechuun yaa jara keenya aboo rabbi bikkaan nu haa ga'u. Warra cinaa dhaabbatee guddifatu rabbi nu haa godhu. Warra cinaa dhaabbatee guddifatu rabbi nu haa godhu. Warra tutusuu miti warra harrisee akka gaaritti bikkaan ga'u nu haa godhu. Warra dhaamatuuni warra uufatee bikkaan ga'u rabbi nu haa godhu. Eetaniin anjuu ammoo akka nama tokkootti akka Oromoo takkaatti ilmaan Oromoo kan biyya ambaa keessa jirtanii fi kan biyya keessa jirtan guutuunu miidiyaalee teessan cufa cinaa dhaabbadhaa halkanii guyyaa hirriiban dhabinaati. Hirriiba dhabaatii waan nyaatanirraa cinaa miidiyaa Oromoo bikka isiin jirtutti gargaara. Miidiyaa mooraa fugu jechuun miidiyaa waa hedduuf keessaa qabu. Miidiyaaleen Oromoodhaa cuftinuu waa hedduuf keessaa qabdi. Seenaadha qabdi. Seenaa dabarte cufa duubogaa insha Allah yoo rabbi jee hatattamatti nu taate waliif himuu teenya Oromtichi eessa dhalatee alagaan maal nuun jechuu turte waan takka mataa keessaa yoo faquu dandeessan isiniif hin dhaama. Oromoon eessa dhalate waan nuun jaan alagaan takkaa'u bishaan keessaa dhufee takkaa'u hindiirraa as dhufee jaa. Neefar sun hin jirtu ilmaan keenya. Oromtichi bikkinni ta dhalate dhi'uma tana dhalate sanboodatti walii dhufnaa ammoo warra walirraa baratu rabbi nu haa godhu. Aaminii tana adeeroo maaliif xiqqeessitan? Warra walirraa dhageeffatee walirraa baratu rabbi nu haa godhu. Warra ammoo manguddoo jala deemee manguddoo irraa haa baratu rabbi sin haa godhu. Qubee jenereeshin jettanii quba keessan san kawaam gaarii katabu rabbi sin haa godhu. Rabbi bikkaan isin haa ga'u. Rabbi sin haa milkeessu. Yaada muraada keessan rabbi sin haa guutu. Tafagaatte rabbi sin haa dhiyeessu. Tadhokotte rabbi sin haa mul'isu. Miidiyaa keenya rabbi nu haa guddisu. Miidiyaa keenya rabbi nu haa guddisu. Yaaboo ni dhokanne rabbi nu haa mul'isu. Ni dhokanne rabbi nu haa mul'isu. Yaaboo biyya namaarra facaane biyya teenya irratti abbaa nu haa godhu. Biyya teenya irratti abbaa nu haa godhu. Caayaa abbaa keenyaa san rabbi nu haa teessisu. Turree abbootiin teenya tara harte tana warra seenaa isii mul'isee bikkaan ga'u rabbi nu haa godhu. Bihaqqi subhaana rabbika. Akkijan wanni min murutu nu beektaa isin maqaa biraa jettanii sheekha qaba harka.
خرمان كالودي ما خرما ملي سنغان كالنادا ورمو غيستي خرما ونين كالودوني Guyyaana raafuni guyyaa gammachuuti eebba emmi'eef waggaa tokkoffaati kabajoo kan dhuftan ilmaan Oromooti baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti. يا مديانك وجن خنكي هندي نور باسكوكا أداني نوف بافتي خونو جلف باكا دقاقي قتادلو يا مديانك دقاقي قتادلو يا مديانك خيوفك اقني خير هدونا مبنسا ملة بريدة كبدا برد في كيسا نوف كونون سالميتو اف جبسا نوف كونون سالميتو اف جبسا Guyyaana raafuni guyyaa gammachuuti eebba emmi'eef waggaa tokkoffaati kabajoo kan dhuftan ilmaan Oromooti baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti. sagantaan tamsaasasa tullummaa iljattifaa seenaa durnu yaadachiisa yaabonuuf jabeessa yaabonuuf jabeessa magan mogaasasa miidiyaa mooraa fagoo jechuu hiikkaanisa mogaasni maqaasaatu barsi gammachiisa. maal durnuun jee akka jedhe geesse dhaga'i fadhu Oromoo guurii gurraa fudhadhu miidiyaan Oromoodha kunoo reediyoodha cabse nuun jee yaa ilmaan Oromoo miidiyaan Oromoodha afaan Oromoo kunoo alagaan kunoo raadiyoona cabse nuun jee arrammoo rabbi hamdi kunoo rabbii guddaa miidiyaadhaan nu gahe akkana jee ammoo isin walii gala abdullee lagaa yaame abdoo gamatti yaame Oromoo walii gale kunoo yaa ilmaan Oromoo miidiyaatti wal yaame Allahu akbar isiniifiin kennaatii fudhadhaa yoo fudhachuu baattan asumaa kutatanii asumaan tuqatanii ammoo afaan kaayatanii akkiniin isiniin dhiifama na godha afaan kanaan dheeradhaa obboleeyyan kiyya gaaf tokko namtichi tokko lafa teessan irratti siranuuf teessanii hin dhaamotinaa tana if keessaa ba'a lafa teessan irratti isinumaatu abba haga coollee gadaan kajoollee waan jaamuu jira haga coollee gadaan kajoollee suni ammaan tanaa eeggadha ammoo isin akkanuma kofoo kaattanii yaa'ina sammuu teessan tanaas irrisaati bikkatti waa fudhattan qabaadha haga coollee gadaan kajoollee gaafni jaan arraa miti ammoo dhufte kuno isiidhaati rabbi sinaa milkeessu rabbi sinaa milkeessu awo rabbi sinaa milkeessu yaa bikkaan isin haa ga'u yaa bikkaan isin haa ga'u. sheekanii fi abbootii teenyaa akkasuma manguddoo teenyaan guddaa galatoomaa yennaani hedduu takkaa ulfaatanii umrii barakaa qabdu rabbi haa kennuufi nulleen gaa isaanuma keessaa oomishamnee akkuma gaa ulamaa'iin dhaaltuu ambiyaa jaanii nutilleen gaa dargaggoonni gaa dhaaltuu manguddoo ta'uu qabna beektaa akkuma gaa abbaan keenya adeeroon keenya nu dhaametti jechuudha kofoo uffatanii yaa'uu qoftiin bu'aan qabduu sammuu sirrisanii deemuun faayidaa guddoo qabdii jee warra irraa fayyadamu gaanu haa godhu itti aansuudhaan sagantaan teenya raadiyootu waan sirrii tole arattaan kuuqanii turee gogaan dhaqanii dubartii boojisanii ijoollee ijaan dhaqanii gaarii fi lakkisanii hambaa lamaa waa qajeellaan dhaqanii. Ati bakkan.
Boleh ya sekarang kita insyaallah sekarang kita tu sekarang Faruqi sekarang yokan anashida media murahubi Kopesotolnis Abdulhakim Rahiso Fuad atas mayahya karawat jinas menjana Allah Guyana Rahuni Guyana Majoti Eba Emmi Wagata Kofati Khabajogan Luftan Yalmana Ramoti Bagana Gayan Luftan Khaysumoni Marti Bagana Gayan Luftan Khaysumoni Marti Ya midiyataha hojii khanqee hundi nurraa baasakuuka addaani nuuf baaftee kuno callaaf taakaha dagagii guddadhu ya midiyaka dagagii guddadhu ya midiyaka خيوفك اكنخي الدنيا مغنسا ملة بريدة كبد برد كيسا نوف كونن سالميتو افتبسا نوف كونن سالميتو افتبسا Guyana Rahuni Guyana Majoti Eba Emmi Wagata Kofati Khabajogan Luftan Yalmana Ramoti Bagana Gayan Luftan Khaysumoni Marti Bagana Gayan Luftan Khaysumoni Marti Sagantan Fasa Milu Maldatisa Sina Duryadatisa MMF Yabonu Javisa MMF Yabonu Javisa MMF Magamasasa Media Morafugo Jechuhi Kanisa Mogasni Magasato Bersigam Majisa Mogasni Magasato Bersigam Majisa Guyana Rahuni Guyana Majoti Wagata Kofati Khabajogan Luftan Yalmana Ramoti Bagana Gayan Luftan Khaysumoni Marti Bagana Gayan Luftan Khaysumoni Marti Nuganu Barsisa Odefano Nuga Dafenu Tabarsa Khara Khairi Ratis Turresili Nugarsisa Khara Khairi Ratis Turresili Nugarsisa Damsi Senya Gudda Dudisini Afkanu MMF Nasibalin Kabu Birabane Hakuti Fanu Bishan Jalane Hakun Fanu Bishan Jalane Hakun Fanu Guyana Rahuni Guyana Majoti Eba MMF Wagata Kofati Khabajogan Luftan Yalmana Ramoti Bagana Gayan Luftan Khaysumoni Marti Bagana Gayan Luftan Khaysumoni Marti MMF kan gargara turtani yada fi malaka bira dhaabbatani galatoo maajanna Oromon hundinni galatoo maa isin janna Oromon hundinni guyyaan raafuni guyyaa gammachuuti eeba MMF waggaa tokkoffaati kabajoof kan dhuftan yalmaan Oromooti
بغن غيا نفتن خيسمون مرتي guyyaana taafuni guyyaa gammachuuti eebba eef waggaa tokkoffaati kabajuuf. Tolega inshallah nashidan eebba faaruu miidiyaa booraatiin kun isallee faarsaa akeeka isaa kan fuulduraa ibsaa akkasuma deeggaramuu qaba waan ta'amu dhaamsi keenya guddaan sii qabnu. MMF na simani kamu berapa ni aku pun jauh akan di berapa ni pun nabi kuasa kita insyaAllah boleh kan sekarang saatnya dan eba media moral itu terkelah macam ni sampai sedema jura-jura sekarang hasil kebaba dari sah hari terbadan kalau tidak hasil kebaba boleh insyaAllah sekarang tadi kopilih akan diwali tinggal terus kali dari sahaja Allah Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقرا عندفتن بقى سني أي بوقات وكفا ميديا مرافقوي إيجا أمني ورمودا بيجانا كيس جرتن برباچسما ميديا دا إيجا هبتني بود ميديا دا بودا فستي بوابيني كبوتنيتي miidiyaa meeqa yoo xiqqaatte 5 miidiyaa keessa dhaabdanii jirtanii kana keessaa fuguug tokko jechuudha. Kanaaf gaa miidiyaan daawwitii hawaasaati hoggooyennu hundi keessanii funi gala hawaasnis akkasuma miidiyaadhaaf daawwitiidha. Maaliif miidiyaan kun miidiyaa hawaasaa waan ta'eef jecha hawaasaa eeggataa hawaasaa keessatti ifa arguu barbaada. Akkuma hawaasni miidiyaa kana keessatti ifa argu miidiyaa kana keessattis miidiyaan kunis hawaasa keessatti ifa arguu barbaada. Maaliif jechuun miidiyaa kana jabeessanii miidiyaan kun miidiyaa kiyya guddifachuun qaba ergaa kiyya naaf dabarsa jedhanii gartee miidiyaa kanatti yaadanii warroota gartee bu'aa bayii miidiyaa kana waa meeqa keessa dabarbatanii yeroo hamtuu tana keessatti uummata Oromootiif dhaabbatan kana bira dhaabbatanii waliin nu ilaallataa dhaamsii gartee miidiyaa kana waliin dhaamsa keenyaa kana jechuudhaan beektanii ilmaan Oromoo miidiyaa kana akka cinaa dhaabbatan miidiyaan kun isin malee waan tokko isin qabu gargaarsa tokko isin qabu isin qabaa isin abdataa akkuma gartee inni isin abdatutti abdii miidiyaa kanaa taatanii miidiyaa akka gargaartan miidiyaa kana dabalatee miidiyaa Oromoodhaa as keessa dhaabbatan hunda akka gargaartaniin ergaa dabarfachuu barbaada. Akkasuma biitti Masriyaatuun Oromoodhaaf biyya seenaa bareedduu qabdu jalqabatti sheekotiin teenya gartee Sheekh Maamar Rashaad Abdullee fa'aa seenaan isaa asumarraa eegalti asirraa baroota 58 keessa reediyoo afaan Oromootiin asirraa dabarsaa turan jechuudha. Ergasii keenyarraa ka'uudhaan abjuu sheekota keenyaa san uummanni Oromoo hubatee miidiyaa 6 gara saatalaayitiitiin dabarfachaa jiru uummanni jechuudha. Ka'umsa kanaaf ka'umsa miidiyaalee jiran kanaaf bu'uurri isaa jalqabni isaa biyya kana jechuudha. Akkasuma gaa ilmaa Sheekh Maamar Rashaad Abdulleedha arrallee hin rafne ka'anii biyya tana keessatti Oromoodhaaf miidiyaan dabalataa ni barbaachisa waan amananii yoo xiqqaatee miidiyaa gartee gara saatalaayitiitiin hin dabrin 5 biyya tana keessa jira jechuudha. 5 kunuu Oromoodha eeggata. 5 kunuu isin kana eeggatachuun biraan qabu. Kanaaf miidiyaa kana hundaa'u itti hirmaattanii ergaansaa aadaaf seenaa Oromoo siyaasa Oromoo waan ta'eef jecha wanni kun waan isin laallatu waan ta'eef jecha miidiyaa keenya fugugirraa eegaltanii miidiyootaaf jiru hundaa'u akka nuuf kunuunsitaniin ergaa dabarfachuu barbaada. Sabni miidiyaa hin qabne baroota dabre keessa waan ta'aa ture hubattanii turtanii garaagarummaan bara miidiyaatii fi bara kanaa hanga dachiitiif samii adda fagaata. Kanaaf miidiyaa keessan cinaa dhaabbattanii ilmaan Oromoo kan biyya kana keessaatis kan addunyaatis miidiyaan kun miidiyaa kiyyaa jettanii warroota miidiyaa kana halkaniif guyyaa itti dhama'ee ergaa gartee Oromoo dabarsuudhaaf halkanii guyyaa rakkatu kana gara gartee baay'ataatiin gara waan dandeessataniin yaadaan maallaqaan bira dhaabbatanii uummata kanaaf akka gartee jajjabeessanii waan kana caalu miidiyaa kanarraa eeggannu humna keessan deeggarsa keessa waan barbaaduuf ummanni Oromoo addunyaarra jirtanii fi ummanni Oromoodhaa biyya kana keessa jirtanis
miidiyaa kana hanga guddiftanii saatalaayitiitti ol baaftanii akkasi gargaartanitti jalaan hafinaa bira dhaabbadhaa joolota miidiyaa sana gartee dabarsitu hunda isaanii nu jajjabeessaa isiniif jirra jabaadhaa ja'anii nuuf jajjabeessaan isin jechuu barbaada. Ergaan isaa walumaa galatti miidiyaan Oromoo kanas keessa jiruu fi fuugugirraa eegalee akka deeggaramuu akka gargaaramuun ummata as keessa jiruu fi ummata addunyaatiif dhaamsa keenya dabarsaa galatooma. Sagantaan itti aantus gaa obboleessa keenya Raayisoo. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya ilmaan Oromoo hundi keessan bagaa asitti nuuf argamtanii bagaa eebba miidiyaa mooraa fi gugolumaanuu itti geenye. Ani walaloo daqiiqaa takkaaf deemtuun qabaa walaloon tiyyaas hiika isaanaaf mijatti dhaamsaan miidiyaadhaatti dhaammadhe miidiyaa mooraa fi gugitti hiika tullumaa jettii fi fugug jechuun maali waliif waan jiru hiika saanaaf himi tullumaa jettii fi fugug jechuun kami miidiyaa mooraa fugug dhaamsa koonaaf dhaami miidiyaa mooraa fugug dhaamsa koonaaf dhaami kan itti dukkane ija nuuf bansiisaa miidiyaa mooraa fugug dheertuudha seenaansa ogbarruun kakkaa'ee odeeffannoo keessaa waan dur dabre san aabborraa dhageessaa dirree gamtaa jechuu fugug hiikaan isaa dirree gamtaa jechuu fugug hiikaan isaa. Arrallee nu kun waynuma tatteenya akkam godhuuf teenya seenaa abbaa keenyaa miidiyaan nuuf dhufe idilee addunyaa miidiyaa mooraa fugug jecha isaa mi'eenya fugug dhageeffadhaa isaan nuuf fakkeenya fugug dhageeffadhaa isaan nuuf fakkeenya. Takbir guddaa galatoomi siin jenna gaa obboleessa keenya Raayis. Ergaa xiqqoo ijoollee reefuntaa asirraa dabartee irraa qabxii takka fudhadha. Ergamni walaloo san keessa jiru osoo sagaleen dhaggeeffatanii itti booruu qofa odoo hin taane ergaa san gara hiikaa qabdutti gara waan lafarra deemutti jirjiiruu barbaachisa. Miidiyaan tokko in dhalatee miila isa barbaachisa akkuma dhalatetti hin guddatu dhalatee nyaata isa barbaachisaa dhugaatii isa barbaachisaa tarkaanfachuu isa barbaachisaa jechuudha. Kanaaf jecha miidiyaa kana kopheetti godhuudha kopheen suni miila taatii fi takkaafuu miila itti godhu miilli suni kan inni deemuun jechuudha. Ebba miidiyaa kana obboleessa keenya akka nama dhuunfattis ta'ee namoota isa wajjin dhaabbatanii miidiyaa kana guyyaa har'aatiin isa guyyaa dhaabbatanii bikka kanaan ganiif galanni keessaan bilisummaa jenna. Miidiyaan mooraa fugug kun miidiyoota birarraa wanni xiqqoo adda isa taasisuu jiraate gara gartee Oromiyaa fi Oromummaas wal keessatti qabachuudhaan amantiillee of keessatti akkasumatti hammateeti jira. Gara biraatiin immoo waggaa lamaan sadeen dabran keessatti illee miidiyaan kun miidiyoota professional ta'an kan akka OMN faana bu'uudhaan oduu dhugaadhaa riil oduu dhugaa takka irraa fudhachuudhaan waan Oromiyaa keessatti raawwatamaa ture diinaa faana bu'uudhaan odeeffannoo takka akkasitti qacam godhee waan sirriidhaa uummatatti dabarsuudhaanis dursa qaba miidiyaan kun. Akkuma sanitti miidiyaan kun yoo taatee humna isa barbaachisu gara dinagdeetii fi gara ogeeyyotii garaagaraatiin gargaaramuu qaba jenna. Ergamni asirratti nuti qabnu kan hayyoonni dubbatanis hedduutu jira. Kana keessatti miidiyaan heddummaatuun isaa bu'aa fida malee waa kasaaraan fidu ammoo miidiyaan dhalatee kudhan ga'e jechuurra tokko dhalate san miila fi harkaa fi ijaa fi gurra itti godhanii miidiyaa san sirritti waa hundaan dabalanii dagaagsanii cimsuutu barbaachisaadhan ja'a. Gara kanaan warreen asirratti hirmaattanii asiin geessan ammallee galatoomaadha. Gara fuuldurattis obbo Bayaan daayirektara miidiyaa kanaa asitti walitti qabee gartee eebba kanarratti nu affeeruudhaaf hedduu isa galateeffannaa. Mul'ataa fi akeeka miidiyaa kanaatis gamana ba'ee akka gartee namoota gartee waan kana keessaa hin beekneef diippilii keessa ibsa nuu kennu takka lama jenne inshaallah warreewwan koree teenyaa kan bikka kanatti argaman akka isa asitti nu affeeranis ganaa irraa dhaggeeffatuuf teenya mul'ata miidiyichi kun qabus akkasumatti ji'a kanaan as baasanii gartee ibsa gabaabaa tokko ni kenna jennee ta'ina. Kanaaf jecha miidiyaa heddummaatuun bu'aa qaba malee miidhaa hin qabu. Galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa asuma irratti. Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. خيوف كيكني خير هدونا مبنسا ملة بريدة كبد برف كيسا نوف كونون سالميتو ام افتبسا
nuuf kunuunsa lammiitoo MMF jabeessa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد أكلت ومسين جنة أستاذ خينيا. تولغا إرى ديبوران إبا MMF إن شاء الله بغي سن جنة ميديا خانا خفول درات اللي إن شاء الله ميديوتا حواس تجاجلو دان إن شاء الله فول در اللي بكا قد داقو دعائي من قدو خينياتين تتافي ومت خينياتين قلمني جن جنة أبدي قد داق أمنا سغنتان خانا تانو سغنتا سرتيفيكوتا وروتا ميديا خانا برد أبتي ججبه سودان خيسلي جودان قودا قد داق أبوف سرتيفيكيني خانا ما جودا سرتيفيكيتا نخانوخا نستيلو فيه وبرس خينيا عبد الكريم أستاذ خينيا شرف الدين أمالي فولا هاريا jechuun kaanisaa moggaasni maqaasaatu barsi gammachiisa moggaasni maqaasaatu barsi gammachiisa. Guyyaan irraa kuni guyyaa gammachooti eebba MMF waggaa tokkoffaati kabajoo kan dhuftan ilmaan Oromooti. Baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti. MMF dhugaa nu barsiisa odeeffannoo dhugaa dafee nuuf dabarsa karaa khayrii irrattis turree sirrii nu garsiisa karaa khayrii irrattis turree sirrii nu garsiisa. Dhaamsi keenya guddaa nuti isiniif qabnu MMF nasi malee hin qabu bira dhaabbannee haa guddifannu bishaan jalannee haa kunuunfannu bishaan jalannee haa kunuunfannu. Guyyaan irraa kuni guyyaa gammachooti eebba MMF waggaa tokkoffaati kabajoo kan dhuftan ilmaan Oromooti. Baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti. MMF kan gargaara. Protokol darurat insyaallah media murah gara dhaabachuudhaaf yeroo garaagaraatiin hamileen ta'ee qophiilee akka gargaaraatti jajjabeessuudhaan durarratti marqas daawulfaat bakka bu'aasaa Ustaaz Jamaal kennu fuudha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan nama perhatikan kamu sekarang nama perhatikan kamu sudah untuk menulis nama bagaimana kanduti mengguru apa sebenarnya atur buat untuk menulis nama lama pak insyaallah dan setelah kamu media operasi jam lawar ada kawan pokoknya kurang operasinya tambahan dari kanan berawal media kita kalau nanti insyaallah mereka apa channel kamu operasinya guys desa Kadir Muhammad Rani Asma Kadir Muhammad Rani kita kasih senjata dia mereka bisa guys desa kan jauh tidak delegat sudah kalau kita kata kalau bisa senjata setelah masyarakat kamu markas Darul Fuad Darul Hayat bakal menunggu operasinya dan bisa
daaruun hayaata. Isaanillee markatoota kanaa galatoomsaa qabda jennaan. Sadarkaa shanaffaa kan argamu Markas Nuur bakka sana fuudhuu pireesideenti Taajuu Faraawwatee. Markatoota kanaa fi gaazexeessitoota keenya hundaanuu baay'ee galatoomaa fuuldurallee miidiyaan malee homaa qabu jennaani. Inshaallah ta'ala sadarkaa sartifiketa kannoo kan fakkaataa dubaroota immoo obboleessa keenya Badrii fi obboleessa keenya Kadir dhaamsa gabaabaa obboleessa kan ta'anii maamiltoota keenya kaan galatoomaa karaa walitti deebi'anii jennaa. Allahu akbar. Galatooma carraa kan nuuf kennu keessaniif galatooma. Miidiyaan kun eega baname waggaa guutee jira. Miidiyaan Harargeen qabdu miidiyaa lama qofaa. Miidiyaan miidiyaa uummataati. Miidiyaan mooraa fuguu Oromoodhaaf akka hedduu barbaachisaadha. Keessumattuu Harargeedhaaf miidiyaan kun miidiyaa seena qabeessaa. Kanaaf miidiyaa kana cinaa dargaggoonni keenya keessumattuu akka cinaa dhaabbattan dhaamsa isinii dabarsaa. Miidiyaan kun yeroo irraa Harargeen miidiyaan qabdu rakkoo hedduutu Harargee keessa deemaa jira. Nuti as jirraa ganda keenyatti garuu rakkoolee hedduutu jira. Keessumattuu namni Harargee irraa yeroo irratti Oromiyaa keessa naannoo adda addaatti faca'ee gargaarsa dhabee gargaarsa wallaansaatii fi waan nyaatullee dhabee yeroo dhumaa jirutti jechuudha. Miidiyaan mooraa fuguu hamma dandeettii isaatti eega hundeeffameef jidduu rakkoo Harargee keessatti gaggeeffamaa jiru hanga danda'ametti ibsaa uummatatti agarsiisaati ture. Fuulduraafillee waan kanarratti hojjechuudhaaf kaayyoo guddoodha qabanii miidiyaan kun mul'ata qaba. Yoo uummanni bira dhaabbate miidiyaa mul'ata guddaa qabu waan ta'eef uummanni keenya waan ofii jabeeffachuu beekuu qaba. Kanaaf an dhaamsiin gama kiyyaan isinii qabu. Waan ofii jabeeffachuu rabbi nu agarsiisu miidiyaa kana cinaa dhaabbannuun jaa dhaamsa kanaan isinii qaba. Galatooma. Assalaamu alaikum. Gaariidha. Har'aa dhugumatti hedduu nama gammachiisa. Miidiyaan mooraa fuguu ayyaana isaa kabajachuun biyya baqaa keessatti bu'uureffamee imalturra jira. OMNs akkuma isaa kana waggaa 3-4 amma duraa yoo yaadattan ta'e biyya baqaa keessatti biyya hambaa keessatti kan bu'uureffame guddatee har'a ummata isaa keessatti galee ummata isaa tajaajilaa jira. Kunis yoonif nuti cinaa dhaabbannee ogummaadhaan qabeenyaan yaadan hamileedhaan cinaa yoo dhaabbannee OMN irraa wanni adda isa godhu tokko illee hin jiru jechuudha. An wanni hedduu miidiyaa kana dinqisiifadhu keessaa waa laman dubbachuu barbaada. Miidiyaan mooraa fuguu waa lamaan miidiyoota Oromoo irraa adda. Tokko obboleessa keenya Bayaan ogummaa qabuun dadhabe osoo hin jiin hifadhe osoo hin jiin dhugumatti hamilee guutuudhaan miidiyaa kana asiin ga'uu isaati. Kabiraa miidiyaan kun akka keenya oduu fi olola siyaasaa gaggeessee irraa bu'u osoo hin taane waan jiru odeessi jiru uummata isaa biraan ga'uun cinatti waa'ee amantillee dirqama ba'uu isaatu miidiyaalee Oromoo akkuma reefu yaada tokko namni asii kaasee ture miidiyaalee Oromoo irraa addaa jechuun miidiyaan kun miidiyaan akkanaa kun jajjabeeffamuu qaba. Uummanni Oromoo akkuma aadaa afaan isaatiin karaa miidiyaatiin gabbisnu amantiilee qabullee karaa miidiyaa isaatiin gabbifachuu qaba jechuudha. Carraa sanillee argachuu qaba uummanni Oromoo. Hagammaa muuxannoon karaa miidiyaatiin amantii keenya guddisnu xiqqaadha wal taajjabna kun hafuu qaba. Kanaaf miidiyaan kun miidiyaa jabaatee humna namaa baratee dabalatee humna nama ogummaa qabuu dabalatee sadarkaa bara dhufu yoo rabbi nu gargaaree
kanarra bifa miidhaguun oromoota hedduu hirmaachisee irraan tana isin namoota muraasa akkanuma qabsoo yeroo eegaltu kaleessa waggaa 30-40 irraa yoo yaadattan ta'e oromummaa irraan tana dambaliin galaanaa itti hiriire kana namoota muraasatu itti dadhabaa ture. Namoota muraasatu biyya ambaa keessa naannawee meeshaa fudhatee dhokatee wal barsiisaadhaa qabsoo godhaa ture jechuudha. So if tuffachuun gaarii miti. Ka'umsi ammaa kun boru galaana ta'eeti miidiyaa mooraa fuguu cinaa akka dhaabbatu hin shakkinaa, ulfaadhaa, jabaadhaa, obboleessa keenya bayaan ammallee hamileen kee haa jabaatu siin jaa. Isin warri isa cinaa dhaabbattanii isa jajjabeessitan akkasuma akkuma amma duraa itti fufaan isin jaa hedduu takka galatoomaa baragaa itti aanu bara Oromoon kumaantamaan irratti argamee ayyaaneffatu rabbiin haa godhu. Miidiyaan kun imaltuu isaa gara biyyatti waan ta'eef akkasitti wal quba qabaannaa wal cinaa jirraa jabaadhaan isin jaa galatooma. Obboleessa keenya Badrii galatoomi. Hundeeffama kabajaa waggaa tokkoffaa miidiyaa mooraa fuguu kana sababa godhachuudhaan dhaamsa baqattoota Oromoo kanneen biyya Masrii jiraniif dhaamsa tokko koomunitii caayaa tokkummaa Oromoo biyya Masrii sababa bakka bu'ee dhufee dhaamsa tokko isin dabarsuun fedha. Guyyaa kaleessa jechuun guyyaa 26 baatii 8ffaa 2019 kanarratti walgahii dheertuu bakka bu'oota waajjira UNHCR wajjin gooneetu jira. Walgahii sanirratti mata duree hedduu irratti mari'annee turre. Gaafii hawaasa keenyaa gaafiilee ciccimtoo yaaddeessoo ta'an hanga danda'ametti warra UN bakka bu'ee dhufe saniif dhiyeessinee turre. Deebisaan harkannees ni jira. Keessumattuu waa'ee nageenyaa ilaalchisee rakkoo qarrasiidii ilaalchisee akkasuma gargaarsa kaashiidhaa fi WFP gargaarsa nyaataa ilaalchisee waa hedduu waan mari'anneetu jira. Dhaamsa san uummata biraan akka geenyu waadaa fudhannee gallee jechuudha. Kanaaf guyyaa boruu guyyaa 28 baatii 8 irratti waajjira caayaatti sa'a 5 irraa hanga sa'a 7tti baqataan Oromoo hundinuu dhuftanii akka odeeffannoo san fudhattan kabajaadhaan isin afeerraa. Assalaamu alaykum. Duraan dursee sagantaa miidiyaa mooraa fuguu eebbasaa waggaa tokkoffaa bifa midhaagaa kanaan jiraattonni biyya Kaaroo magaalaa Masrii keessa jiraattan eebbisiisuu keessaniif, irratti argamuu keessaniif, qooda fudhachuu keessaniif, irratti hirmaachuu keessaniif akkasuma jajjabeessuu keessaniif gammachuu inneerraa natti dhagame ibsuun barbaada. Ittaansuudhaan akkuma beekamu obboleessi keenya bayaan ogummaa addaa qabuun miidiyaa kana tattaaffii taasiseen waggaa waggaatti ceesisee guyyaa irraa eebbasaa irratti argamnaa baay'ee nu gammachiise waan ta'eef galatoomi jennaan. Ittaansuudhaan miidiyaan kun maaltu adda isa taasisa ka jedhu irratti hayyoonni keenya, abboleen keenya, jaarsoleen keenya, namoonni gurguddaan hedduun guyyaa irraa asitti sa'a keessan ajjeeftanii argamtan kabajamtoonni ammas kabajamaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif jennaan miidiyaan kun dhugaa dubbachuudhaaf haqa hojjechuu irratti miidiyaa saffisaadha jechuu dandeenya. Yeroo hedduu sheerii baay'ee illee qabaachuu baatu, namoonni hedduun irratti hirmaachuu illee baatan haqa hojjeta. Baay'ee na boonsee dhugaan ni jajjabaatti. Garuu rabbi nu haa dandeessisu. Aamiin. Inshaallah rabbi dhugaa irratti nu haa jabeessu. Oromoon dhugaa jaallata. Dhugaan ilmoo rabbiitii ja'a namoonni gurguddaan uumamaa kan miidiyaan dhugaa dubbatu yoon arge dhugaa dubbachuudhaaf
yeroo ammaa siyaasaa waan adda addaa ol keessa borcanis miidiyaa dhugaa faana dadhabu miidiyaa kana argee tufuuzoo baay'ee qabaachuu baatus akkasuma warra harka tumuu baay'ee qabaachuu baatus nama baay'ee qabaachuu baatus miidiyaa dhugaa dubbatu waan ta'eef inni kun adda taasisaa rabbiin miidiyaa kana nu haa bal'isuu jechuun barbaada. Taansuudhaan akkuma beekamu dhaamsi an qabu kan xumuraa dhaabbata leenjii konkolaachisummaa istaar ogummaa konkolaachisummaa as keessa bannee jirra. Dhaabbata sanirratti boba'an humna qabuu fi dandeettii qabuun cina dhaabbachaa turanii namoonni baratanis as keessatti ijaan argaa jira. Akkasumas namoonni dandeettii qabdan ogummaa garaagaraatiin kan barachuu barbaadanis kan yaadaan cina dhaabbatanis kan dhaabbachuu barbaadanis dinagdeedhaanis kan hojjechuu barbaadanis yoo jiraatan dhuftanii akka irratti hirmaattan dhalattoonni biyya kana keessa jirtan dhalattoonni Oromoo ogummaan barbaachisaadha jechuun barbaada. Akka waliigalaatti galatoomaa ulfaadhaa guyyaadhaa baay'ee wanni irratti gammadee jira. Obboleessi keenyas rabbiin umrii nu haa dheeressu ogummaa isaa kana ol looca nu haa baasu bakkaan nu haa ga'u miidiyaa badhaa hawaasa guutuu nu haa ta'u jedha. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa. waggaa tokko faatee kabajoo kan dhuftan ilmaan Oromootii baga nagayaan dhuftan keessummoonni martii baga nagayaan dhuftan keessummoonni martii. MMF yamidiyaa tahaa hojiin kan kee hundi nurraa baasa kuukaa addaani nuuf baaftee kuno callaaf bakkaa dagagii guddadhu yamidiyaa hakaa dagagii guddadhu yamidiyaa hakaa. خيوفا كيكني خير هدونا ما بنسى ملة بريدة كبد برد كيسا نوف كونون سالميتو اف جبسا نوف كونون سالميتو اف جبسا Guyyaana raafuni guyyaa gammachuuti eebba MMF waggaa tokko faatee kabajoo kan dhuftan ilmaan Oromooti baga nagayaan dhuftan keessummoonni martii baga nagayaan dhuftan keessummoonni martii. MMF sagantaan tamsaasasaa tullummaa aljattifaa seenaa durnu yaadachiisaa MMF yaabonuuf jabeessaa MMF yaabonuuf jabeessaa. MMF makan mogaasasaa miidiyaa mooraa fagoo jechuu hiikkaanisaa moggaasni maqaasaatu barsi gammachiisaa moggaasni maqaasaatu barsi gammachiisaa. Guyyaan raafuni guyyaa gammachuuti eebba MMF waggaa tokko faatee kabajoo kan dhuftan ilmaan Oromooti baga nagayaan dhuftan keessummoonni martii baga nagayaan dhuftan keessummoonni martii. MMF dhugaa nu barsiisa odeeffannoo dhugaa dafee nuuf dabarsa karaa khayrii irrattis turree sirrii nu garsiisa karaa khayrii irrattis turree sirrii nu garsiisa. Dhaamsi keenya guddaa nuti isiniif qabnu MMF nasi malee hin qabu bira dhaabbannee haa guddifannu bishaan jalannee haa kunuunfannu bishaan jalannee haa kunuunfannu. Guyyaan raafuni guyyaa gammachuuti
eebba emmi'eef waggaa tokko faati kabajoo kan dhuftan yalmaan oromooti baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti baga nagayaan dhuftan keessummoonni marti.